Du'attoota keenya nagaan keenya bakka jirtanittis naa qaqqabu. Walgahii adda Dimokiraataa Oromoo biyya Kanadaa magaalaa Kaalgaariitti waamame hagayya 31 bara 2013 geggeeffame akeeka waamameef guutuun milkiin xumuramuu isaa kanaan dura karaa reediyoo bilisummaa Oromoof karaa adda addaa ibsuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u iyyuu malee namoonni baay'een deemsa walgahii kanaa caalaatti hubachuu waan barbaadaniif gaaffii irra deddeebi'anii nuuf dhiyeessaniif jecha ijoo walgahii kanaa irra deebinee cuunfinee bifa kanaan dhiyeessu. Walgahiin adda Dimokiraataa Oromoo biyya Kanadaa magaalaa Kaalgaariitti geggeeffame kun itti fufiinsa walgahiilee addi Dimokiraataa Oromoo biyyoota adda addaa keessatti geggeessaa tureeti. Adaa'oon walgahii kana biyyoota adda addaa keessatti kan geggeessaa jiruuf sababa dhaloota isaaf imala isaa uummata isaaf ibsuun maree barbaachisaa waliin geggeessuuf yoo ta'u achumaanis deeggarsa barbaachisu irraa horachuufi. Adaa'oon walgahii akkasii yeroo qindeessus galma banaa namni kamuu irratti argame irraa qooda fudhachuu danda'u keessatti. Kanaaf Adaa'oon walgahii akkasii yeroo yaamu miseensota deeggartoota isaa deeggaran qofa osoo hin taane kanneen isa mormaniif dura dhaabbatan akkasumas gaaffii adda addaa qaban akka dhufan irratti argamuu danda'an ni beeka. Namoonni yaada adda addaa qaban waltajjii tokko keessatti walitti dhufanii fuulaa fuulatti yaada wal jijjiiruun mari'achuun ijaarsa dimokiraasii boriif bu'uura ta'uu danda'a amantaa jedhurraa ka'eeti. Walgahiin Adaa'oo Kaalgaarii Kanadaatti akeekamee waamames kanumarraa ka'uun ture. Walgahiin kun akka aadaa Oromootti eebba maanguddoon erga banameen booda bakka bu'aan Adaa'oo marsaa Kaalgaarii obbo Tashoomaa Fayisaa hawaasa Oromoo walgahii kanarratti argaman simachuun walgahicha sirnaan jalqabuu isaa ibsan. Itti fufuunis bakka bu'aa birkii jaarmaa Adaa'oo biyya Kanadaa kan ta'an obbo Toleeraa Bayyanee hoggantoota Adaa'oo uummata waliin erga wal barsiisaniin booda tartiiba walgahichaa ibsuun waltajjii keessummootaaf gadi lakkisan. Jalqaba irratti barreessaa Adaa'oo birkii Kanadaa kan ta'an obbo Israa'el Fayisaa akkaataa wal dhabdee hiikkachuu jedhu irratti haala uummanni kamuu rakkoof dhibdee hiikkachuu malu sadarkaalee fi bifoota rakkoo haala irratti hundaa'uun dhalatan akkaataa itti ilaallu haala jiruuf jireenya Oromoo biyya keessa jiraannu wal cina madaaluun yeroo ammaatti eessa akka jirru akka of madaallu jechuun waraqaa qorannaa isaanii irratti hundaa'uun ibsa bal'aa dhiyeessan. Itti aanaa pirezidaantii Adaa'oo Dr. Diimaa Noogoo mata duree Adaa'oof kaayyoo isaa jedhu jalatti akeeka Adaa'oof deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessa har'aaf borii irratti haasaa isaanii akka jalqabaniin kanneen jeequmsa uumuuf walgahii kanarratti ergamanii dhufan waca jalqabuuf quqquqamuu jalqaban. Gariin isaanii hanga danda'ameefittis fuula isaanii dhossachuuf marata ofitti bubbutatuu jalqaban ni wuxxifatan. Dhumarrattis lafa taa'anii ka'anii iyya jalqaban. Gara waltajjiitti killeef timaatimii darbachuuf reebichaaf wuxxifatan. Kan baay'ee nama qaanessu garuu namoonni kun miseensotaaf qondaalota ABO shanee naannoo Kaalgaarii jiran keessaa ta'uu isaaniiti. Miseensotaaf qondaalota dhaabaa kanarraa garuu kun kan eegamu hin turre. Aadaa hamaaf booddessaa kan egeree qabsoo Oromoof saba kanaafillee hamaa ta'e yoo karaa keenya ta'e malee namni qabsaa'uu hin qabu jedhu kun dhaaba kana keessaas ta'e miseensota isaarraa yoo hafe dhaaba isaaniifis ta'e uummata Oromoof bu'aa guddaa qaba jennee amanna. Egaa namoonni muraasni kun wacaaf jeequmsa isaan jalqabaniin walgahichi yeroo gabaabaaf gidduutti haa dhaabbatu malee poolisiin waamamee namoota kana seera jala oolchuun galma sana keessaa erga baasee booda walgahiin kun itti fufee karoora guyyaa sanaaf karoorfate galii isaan ga'ee jira.
Dr. Diimaa Nogos mata duree kennameef irratti mudata galma sana keessatti arganiin wal qabsiisuun ibsa bal'aa kennan. Miseensa koree gidduu ADAO kan ta'an obbo Bulaa Toomsaas ijaaramuuf barbaachisummaa jaarmiyaa mata duree jedhu jalatti ibsa isaanii kennan. Ibsa kana boodas hawaasni Oromoo walgahii sanarra turan waan arganiif taajjaban irratti yaada isaanii bal'inaan kennatan. Miseensonni ABO Shanee Gumiis miseensa dhaaba isaaniin waan ta'e kanatti waan itti dhaga'ame ifatti dubbatan. Muuziqaa gabaabaa kana booda yaada hirmaattonni walgahichaa dhiyeessaniif gaaffiif deebii ta'ee isinii dabarsinaa nu hordofaa. Gaafa kun viidiyoo isaa kan arganii wal poolisii dhufanii hayyuu keenya gaafatan. Dr. Diimaa chaarjii gootuu barsiisuu godhanii sirriitti dhiyeessina. Dr. Diimaa maal jedhe? Hin godhu. Oromoo maskiina olii kana namoota ergee warra hojii hin beekne warra nama jeequu beekutu ergee kana chaarjii godhanii loora itti dhaabanii onni Oromoo irratti biyya alaatti illee warra kasas ta'ee hayyuu sana moolaadha. Hayyuu keenya kana laalee kana jedhaa jiru. Mee hayyuu keenya Ayo kasih kami keseluruhan dengan ayo kubasi timan. Akhirnya rabar dan jadi itu garu isi nanti. Markon kayu kasih dia cuy. Tuganti anu se hero ama kasih itu tak ada tu jadi kan ada tiada kami. Dr. Diimaa itu ni orang ada bersama Oromo jangan kau berisi. Dirree dhiyaatti, dirree maatti, du'a raabee hambaa du'aatee nu keessatti argamu. Koree hojii raawwachiistota bilisummaa Oromoo warra jalqaba dhaabe keessaa nama lama jiran keessaa isaanii fi Jaalaleetoo fi Jaala Diimaa. Jaala Diimaan bosona dhiyaatee ture dirree dhiyaan beektan. Beekii gidaammii amma walitti tolite kan deemaa ture waraana meeqa jiru dargaggeessi namni beekan. Dirree dhiyaan bahaatti waan irra ga'ee beektan kan dhumaa murate. Siga ala kibo atimo dulu seluruh dulu tentu kapsul kan orang ta jenna ta bercuma iwata amo jenna bercuma iwata ni gositu ta amo jenna gositu ta ni kapsul ku yeroshen dandate ijasani tura bon jallo orang berarti ku kubuan amor te jadi kesap barutum sama makada orang juga kan barutum sama kabe kan jalle di mana cara barutum sabe kan sun gaafa diragaamtu qabsoon Oromoo kun tulaalu badaa jirti attan godhe jedhanii maanguddummaadhaan mooraa qabsoo Oromoo keessatti akka nagaan bu'u tattaafatan maanguddootti dhaabanii ani illee akka nama tokkottis akka miseensa bilisummaa Oromoo waldaa artistoota Oromoo jaadhe itti tattaafan addi bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti walitti dhufee wal diiguun wal bittinneessuu raabee kan tokkotti deebi'ee akka inni qabsoo isaa dhiyeessuuf tattaafii godhan. Tapi sunillee inni kun fuudhamu milkiisaan dhaabdamu teessanii ilaaltu qabsootti walii taatan kan jedhuun qabsaa'onni Oromoo kan miseensa bilisummaa Oromoo Shanee keessa turan kan miseensa bilisummaa Oromoo Jijjiiramaa keessa turan kan miseensa Oromoo qaama ce'umsaa keessa turan kan Oromoonni yeroon wal diigu kan akka ittiin taa'anii ilaalaa turan kan yeroo hundumaamuu qabsooma kana ifatanii manatti galii ta'an walitti dhufuudhaan maali godhu maali malli akka bakki caalli nama ta'e nyamu maali malli maanguddoota kanas hayyoota kanas muuxannoo qabu dandeettii qabu yeroo namni waa'ee Oromoo beeknetti waa'ee Oromoo lafaa kaasanii taasisan hayyoota egzekitiivii turan isaan biyya sana keessatti yeroo sana maastarsi yoonni dhaawwan ta'aa turan injiinaroota turan garuu sadoo fi wanni sana dhiisaniitu warra bosonatti galee sana attam goote jennee walii wajjin mari'atan. Lafa keenya xiinxalli gaafa xiinxalli ilaalu qabsoon kun itti fufuutu irra jira bakka ga'uutu irra jira kan jedhudha. Waan hangammaa addi bilisummaa Oromoo hojjete. Eenyu addi bilisummaa Oromoo isaan caalaa eenyu kireemu addi bilisummaa Oromoo namni biraan jiru. Achirraa kaafne gara fuulduraatti bifa haaraadhaan yaada haaraadhaan qabsoo kan deemsisuun irra jira kan jedhuudhaan walii gala. Kana keessaatti waltajjiin marii uumame. Waltajjiin marii waggaa tokko guutuu mari'atee adda dimokiraasawaa Oromoo achi keessaa maddisiise. Adda bilisummaa Oromoo inni boodaan hundi himnee ture.
Maaliif Oromoo maaliif yoo jessin ammoo addunisummaa Oromoo afurtee jaha shan taanee immoo addunisummaa Oromoo sakkasee addunisummaa Oromoo sakkasii maal jedhu maqaa irratti dhufuu jiru danda'u kaayyoo uummanni Oromoo hojii barbaada hojii daana hojjennu addii dimokiraataa Oromoo gaafa qabu jaarmiyaa remote controliidhaan addana taa'ee biyyatti waa godhatuun ta'e qabsoo Oromoo kana biyyatti deebiin nammarsaa keessatti kan jedhamu ka'ee jiru. Isaan immoo maaltu nu rakkisa? Ijaaramuutu nu barbaachisa. Jaarmiyaa jabaa qabaachuutu nu barbaachisa. Kan jedhu. Gaafa kana kennu alaabaa. Alaabaan kun gaafa argaman alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa'e. Alaabaan kun alaabaa Oromooti. Alaabaa kana kan kileem gochuu danda'u. Jaalleen Cofaa, Dr. Diimaa fa'i jaalawwan irratti kumanii ollan biraan hin jiru. Kun alaabaa Oromooti. Alaabaa kana qabatee isa jaalawwan meeqarratti wareegama godhan kana qabatee fuulduratti deemanii uummata Oromoo dhaaba. Oromoon biyya isaatti akka nam tokkotti mirga isaa qabaatee individual right akka sabaatti collective right qabaatee saboota biraa wajjin federation sabdanees yookiin multinational federation yoo jiraate uummata Oromoodhaa fi wayyaa bifa kanaan yoo qabsaa'e uummata Oromoo bakka tokkoon baasuu danda'a. Federation amma jiru federation sobaati. Federation dhugaa kan dimokiraasii qabu. Gatu uummata Oromoodhaaf baasa. Isatu bu'aa buusan. Warra afaan qawweetiin lola jedhe lakkisaa hin lolinaa miti hin jenneen. Warri walabummaa jedhe lakkisaa walabummaa miti hin jenneen. Nummoo akka Oromootti mirga qabna. Waan Oromoodhaaf ta'u namni Oromoo tokko natti muunarra jiru innis Oromoo qoodeeti. Oromoodhaaf kana baasa jedhee qabsaa'uu danda'u qaba. Irra deemnellee himu warra immoo karaa kana nu baasettan isinis karaa keessaniin itti fufaa. Nummoo karaa kanaan itti fufu. Qabsoon Oromoo waggaa 20 kaa'ame. Macaafa qulqulluu miti yookaan Baayibili Quraana miti. Jijjiiramuu qaba yeroo wajjin haaraa wajjin deemuu qaba. Mimmiliquu qaba siyaasaan amantii miti. Amantiin kan hin jijjiiramu kanaaf haala kanaan kan uummata Oromoo fuudhee gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'u. Kan uummata Oromoo fuudhee gara fuulduraatti himuu danda'u. Kaayyoo kanatu saba keenya baasa kan jedhuunitu haala kanaanitu waan kana qabannee kaanee jiru. Kanaaf kan maali ijaaramsa barbaachisaadha. Ijaaramsa keessa adda dimokiraataa Oromoo qaama olaanaa koree hojii raawwachiistu nama 9 qaba. Isa keessatti miseensa gumii sabaa nama 33 qaba. Qaama koree gidduu jaarmiyaa kan ijaaru jaarmiyaa damee jaarmiyaa yookaan uummata kakaasee ijaaru barsiisuu qaba. Dameen kun birkii qaba. Birkiin kun birkii 5 jira biyyoota alaa kana keessa. Birkii Awurooppaa, Kaanaadaa, USA, Awustiraaliyaa fi Awurooppaa akkasumas immoo biyyoota Afrikaa fi Arabaa dabalatee jiru. Birkii kana jalatti marsaalee jira. Marsaaleen kun lafatti magaalaa keessatti ijaaramanii jiran. Akka marsaalee naannoo kanatti ijaaramanii jiranii walitti nu qabanii jiru. Kanaaf sana keessatti akka namni ijaaramee miseensa dhaaba kanaa ta'ee bu'aa buusuu barbaadaa jiru. Namoonni bifa adda addaan ijaaramuu dandeessu. Akka nuti tokko miseensa dhaaba kanaa ta'uun kaayyoo dambii fi adabaa akkasumas sagantaa adda dimokiraataa Oromoo fudhatanii miseensa isaanii qabsaa'uu mirga guutuu qabu. Dirqamaan fuula keessan beektanii. Lakkii ani sadarkaa sanatti qabsaa'uu xiqqoon rakkisa kan jedhu bifa deeggaraa ta'anii keessatti hiriiruu dandeessu. Deeggaraa taatanii akka nama tokkotti nama leeqaa akka gurmuutti gurmuu taatanii qabsaa'uu dandeessu jechuudha. Kun maal egaa yoo ijaaramne bu'aa safuuf qaanii keessaa baane. Fakkeensi fudhatame waan ijaarsaa irratti biyya Ijipti keessa gaafa Hussein Mubaarak aangorraa kufe namni ijaaramee jiru hin turre. Warra Musliim Biraazilii kan jedhamantu parsantii 20 isaanii ijaaramanii turan. Gaafa maatii sana keessatti dhiyaatu kan aangoo biyya sanaaf fudhate isaan haalli lama jijjiiramee haala biraatti ta'u malee biyya dhiqoonni keessa. Kun maal agarsiisadha? Hammam jijjiiramni hammam ijaaramni bu'aa ni qabu. Oromoolee qaama maakumee jirbii amma akka itti olaanaa durii dabirtuu waan ta'iniif fo'amaa fi lafa qilleensaan
Gaaru gaafu fo'amee harba ijjee. Kanaaf ijaaramuu keenya, dhumaamuu keenya baay'isee barbaachisaadha. Nuyi hundumaa keessanii ilmaan Oromoo jiru miseensa adda dimokiraataa Oromootu ta'e hin feene. Deeggaraa keenyatu ta'e hin feene. Garuu dhugaan jiru kan namni hundumaan deeggaruu danda'u, namni hundumaa miseensa ta'uu danda'u. Inni nu barbaade nu ta'a. Kaan immoo maal odeessanii hidhiin tuutinaa. Teenyee quba walitti hin qabnu. Teenyee walitti sabbinu. Ijaaramaa lafa jirtanitti. Jaarmiyaa Oromoo siyaasaa keessatti ijaaramaa. Jaarmiyaa hawaasaa keessatti ijaaramaa. Jaarmiyaa dinagdee raawwachiisuu keessatti ijaaramaa. Jaarmiyaa mirga namaa keessatti ijaaramaa. Gumaacha godhaa. Kitaaba tokko illee kitaaba biyya dargaa tollee qabu. Gumaacha godhaa. Lafa naannoo hojjetattoonni godhaa. Oromoon akka humnaa empower akka ta'u barbaada. Galatooma qabaanaa halluu keessaniif keessummoonni keenya kan dhuftan keessummoota keenya kan yeroo dheeraa qilleensa irratti wal beeknu qabsaa'ota ilmaan Oromoo kan turan arrallee manguddoo ta'anii jiraatanillee qabsoo kana itti fufna jechuudhaan arra nu keessatti argamanii bakka kanatti nuti waltajjii kanarratti wal arguudhaaf hedduun galatoonfadhaa baga nagayaan dhuftanii isin jaheessummoonni baga jiraattanii dirree kana geessan haa ta'u malee wanni arraan kana dalagame gaafii hedduun fidadhee dhufe narraa facaafe wanni arraan kana dalagame hedduun natti dhagahama kun hafiifiinis wareegamuun ni jira alagaanis wareegamuun ni jira wareegni wareega qabsoon qabso haddaan hadda kanaaf wanni takka akka mataa keessatti hin dhagamne barbaadan gabaabaa abbaan fedhillee hawwaan fedhan haanaajuu ani miseensa fidootii miti miseensa adda bilisummaa Oromooti bara 91 qabsoo kana dabalamee aduu arraatti takkaa jalaa nafnee jalaa jiru Finfinnee keessatti yoo hadhugaan qabsoo godhu deeman taate qabsoo Finfinnee keessaa godhamtu barbaada. Qabsoo dirree dhawaa keessaa godhamtu barbaada. Qabsoo kutaa asii keessaa godhamtu. Qabsoo bakka keessaa godhamtu barbaada. Qabsoo gobeellee dhoofannee hulii ilmaan namaa gobeellee fichisiisuun hin jiru amma booda qabsoon teenya Finfinnee keessatti akka godhamtu barbaadan gama biyyaa. Karaa kanaan ni baasa qabsoo
is like what was an Asandre? Unda Sajid, one day we can go to the Koshin Jeracha. Dr. Dima, thank you very much. One document today, when I saw somebody run up to you onto the desk to just punch you, I didn't be a Girate, Sierra Biana, Akamak Mirganamara Jerusalem. Can you know what you're Vigo? I want to hear him back. Maliti, I'm seeing somebody forcing Namkam Raka to get into the I don't care about is it money Namakumana Gisnet. Bakaju Bakaju Bakazera, Namju Gravaju Kawarelli, what to the Nato, 911 Samaranko. I think you get the one of 911. I like a police one. Gavin, I want to press a charge today. I think thank you so much. I was so emotional. And you know it easy, I will follow in the courts. Nama Utuichi Kolalu, Bakata Sarake ran up to somebody to punch in the face. When I can Namdi Chakana, Maneda Bararumo. Guru, you did a good job. Thank you so much. I appreciate you for that. Otoka Potedi, Munade. Negotiate what you need. I will negotiate. God was in those Adimunte. He started taking to court. Manega didn't for any money I can do Makinakasakani. Gazin, I thank you so much for that. I think it's tomorrow mobile and take the Dr. And I took quite as a day. Nemesis in a one, eating off one, it don't eat go day. Garu can cut off one, what are the south in case as water. Malay Gamawa, you get to anything, the bingo to Panamawa, Gamawa, you do. Garu want to continue by the investigation, what got you in the Rosanaka, Mamma, or Garinda, Demiko. One and good eight. Takala will give you, he know, Garu saying something to the Iran with Takana. A got to my face and then into the Machisto, you allow you come in by Garu want to investigate your shadow. A union de Gira at the Mitu Motor, but to suggest investigate your shadow. Shane, if so, Mado website is a legal identity. Garu Hamilcar Galati, they want to come out, you want to Garu. Namati itu kerja di Kabang ada cik. Mari mak awam dah kau sakana nama kau beri sedulur lagi sekali saya tu sana muka tu ini belum pilih dah pilih kat. Akan nanti dah. Utung gabi sih dah curu. Istri tu gabi ni sani gabi. Gabi ni gabi sana sang gabi tu. Atau itu murah kagak gabi sedap Dr. Dima je ni. Akan itu mo. Aji dulu semua orang sih kira mengisi ide sih kira mengisi ni orang semua tu macam sana je no ide dah ada je akak bodoh nanti ada bengkok pun jadi tu banu biaya jadi bulan bukan kira jadi pula anda dah mana Amerika ada kena macam lah kan ada aku tiga baju miti hukuman sedikit mah umani Amerika Minnesota dia tu berah macam dia datang kerja erga bawa kayu tidak bukan Harang aku tidak berniatnya. Ini jadi berbalik. Ada semua orang buat segera mengisi ide kami buat kisah itu tadi boleh itu tadi apa yang kau nak tanya? FBI ni masa itu mana jenisnya? Kalau kita orang gila, Europe tijarah kalau berani. Walaupun sedang dalam biro kau kisah tidak kena tidak. Interview lah berani kan? Wana bunduan itu me, asalama jurut terima, Kristana jurut terima ni jalan. Elok kami jadi cuba berbalik na, itu dah me treban ni. Maka ada undangannya kesalahan me, orang muda jadi na, mata hati jadi na jadi sok kalian. Garu agar nama mikroskopi lalu tirago pia, buaya tu orang muda hidup jaga, kayu sah dem sah, kerana jadi latih dem ini sok kan. Kuno orang muda boti na kita, nama ada ni. Dapat ni nama tu komiti ni mesti kena ada. Iboleh jo fi doktor dari di mana takka motu bicara bahasa tiba ni kalau ni busuk terai
jaalalas qabaatan jibbas qabaatan fuudhanii doongoo hin danda'an akka nama qala beeknu naannootti warraa funaan har'a takka namoo ergee iddoo dhufee keessa jiraadhee hubadhe kunnatti mul'ate yeroo Itoophiyaa ture ollaa koo ergii mana katamaa kana bitadhe waggaa jedhama ollaa koo jiru maqaa isaan beeku iddoo birmaduuf nagaa tokkummaa waliin jiraannu mirga ni qabu mirga ni qabu ani qabu ni qabu baay'ee yaada keessanii bukkee dhaabachuu nan jaalladha warri barbaadan immoo weebsaayitii FBI seenaatii waa'ee Oromoon Bastigee godhaa short and brief jedhee kaa'ee jira Ameerikaan OED Ministeera yeroo sana seenaa ilaalaa googilii godhaa jara kanatti dhagaa darbachuu miti utuu har'a dhiiroo laddanaa yeroo isaanii rukutuu dhufe shubbutii qabatee dura naa ajjeesa malee dura isaanii hin rukutu garuu isaanii hin beekon ija kootiin arguuf garuu waaqayyoon hin galateeffadha. Dhiiroon immoo yeroo keenyaa ture akkuma obboleessi koo Fayyisaa jedhe nama dhufee akka dabbabeetti nutti dubbatee nu gaggeessee deemaa nu jechaa ture gaafa obbo Hiiroo Edmontonitti arge maqaa isaanii dha'uudhaan miti. Utuu gaafa isaan deeme naan jedhan sana deemeera ta'e obbo Hiiroon piroosesii kan aadaa qabaa dabbannee dabalisummaa Oromooti. Yoo 2004 obbo Diimaanoo 1982 jedhan sila maanguddoon tokko yeroo keessaa dubbatan. 2004 dhufe inni 1982 warra Oromoo dhaabeetu dhagaatti darban. Ofii nagarree mayyuu baay'ee ulfaadhaa baay'ee isin jaallanna. Yoo isin duutan dhala keenyaa duusu dudduuba dhaabbanna baay'ee isin jaallanna. Ulfaadhaa. Hayyee islaama maqaa fi barachuu jettanii miti yaaduma gabaabaa xiqqoo isinii dhaammanna. Maqaa lama qabdaa. Salma halwaa isinii maqaa shaffaan baawwachuu ture karaa kanaa. Waliin isinii dhaammadhu ani waliin isinii dhaammadhu jaarsi waan dabre dubbachaa oolu fayyaaf hin deemuu jechuudha Oromoo. Yoo waan dabre dubbachaa oole dhiigumaa nu danfa. Awwaliin isinii dhaammadhu nama lafa walta'eetu wajjin muka horaa jechuudha Oromoo. Wanni immoo hojjechaa jirru waan obbo Diimaatii miti waan isin keessaa miti waan hawaasa Oromoo guutuu kanaaf. Rakkoon kan jirtu hawaasa keessaa miti hoogganoota keessa. Deemnee bakka sana tarkaanfachuudhaaf dila kadhakaa darbatu fi hawaa darbatu kana warri waamnamni waa barate waan darbata hin darbatu. Rakkoon bakki jirtu hoogganoota keenya keessa. Kanaafuu hoogganoota keenya kana keessa waan jiraatan duuba waltaalee dura bakka takka deemuu dura dhibdee dhaaba jaarmee Oromoo kan jiru hundi walitti fidamtee furmaanni kun jidduutti akka argamuun Ankara namoota jiran guddoon hin beeku Jaaldiimaa immoo maqaa isaa armaan dur dhaga'e nanni na dubartii akka tokko taatee qabsoo keessaa ture. Gaafa immoo inni naannoo Keenyaa keessatti hidhamu ani zoonii kibbaa qabsoo sun keessa jira. Kanaaf ilaanin garree bagilaansii argee jira. Ini suatu kelompok grafika kami debisu caraka. Warga kita katanya, wah di gapi maka cuma apa repotnya bang kali debisa agak cuma itu. Karena berada di tanuka dani nak debatar tani debi na cura. Debi ni debisu berbadu case atau ko mormia dan website ini case ni ra inke itu nampak ini juga sana. Isa survey koda. Data kamu duduk kayaknya, nuak kada luti, ada tu semua orang keset teroga, kalau tu beliau kan keset. Amma orang ada kan berak kan iriru, oni mata aku tingkawa, nuak kada abati, ijazah mata kayaknya kamna, misalnya kamu nutu beka, nama ada kan dia nutu beka, ini ragata, yo kan berbeda ni, mau lalu dari suju cukup berbeda ni, isa pojit mu bahasa, umat orang ada nyakit. Wahai dalam Sudan itu ada demokrat orang Afghani keten. Jara kana anggora itu kan. Isabi bukan orang badan asyarat. Ada pun semua orang keisati. Ada pun semua orang bifaran, yadaran, jabati, jangan jabati. Aku kapsul motor pun berarti sukesa.
waggaa mee guutuu irra caalaa ture keessaan ture sadarkaa adda addaatti qondaala ta'e amma sadarkaa ture wajjin haasa'utti araara buusutti hirmaachaa ture anaa fi yaalloon baay'ee jira. Nuti walitti dhufee gaafa dhaabni kun baduuf jedhu marii jalqabne. Marii kana irratti hayyoota kana waamne dhugaan isinii ba'a. Nu dhiisaadhan isiniin dhiibnu enneen muuxannoo keessan barbaadna. Dandeettii keessan barbaadna jennee yaa Oromoo kan namni muuxannoo qabu kan tuffatu inni tolu biyya guddate keessa laala senatara waggaa 95 senatara ta'ee hojjeta koongireesii ta'ee hojjeta maaliif sammuu barbaadu muuxannoo sana barbaadu warri kun illee ijoollee amma sana gaanii nuun warra jiraatu nu qabu dargaggoon keessa jiru jira inni amma dinagdee gaafin anaa umurii isaa naa waliin ta'u dargaggoon nuuf hin jedhate as dargaggoonaa jiru kan naan gadi moo waggaa 25 jira 26 jira waa'ee biraan kan ta'an qabsoo kana keessa irraa barachuu kanaaf hin jala ta'an irraa barachaa jira. Jara kana nutu itti waame gaafa filullee nutu kanate yaa uummata Oromoo bara kadhanneet kan pirezidentii godhe malee isaan fedha aangoo sana sin jettan kan qabaatan miti aangoo moo miti dirqama Dr. Diimaan Prince namni baratee Yuunivarsiitii USA keessaa beekamaatti PhD isaa fudhatee hojiin hojjennu korojjete jiraachuu dhabaa jaalaleen joon injiinara kitaaba 3 barreesse beektoonni Oromoo meeqa sana barreesse waa'ee Oromoo namni kun qabsoo Oromoodhaaf wanni ta'aa jira malee waan biraa ni qabaa garuu muuxannoo isaaniif dandeettii isaanii barbaada nutu kadhate nutu waame nutu isaan barbaada eeyyee nu hoogganuu danda'u hoogganummaa isaanii nutti agarsiisaa jiru eeyyee muuxannoo qabu eeyyee addunyaa biratti fudhatama qabu kanaaf akka ittiin deebisuu barbaada waan isaarratti waa'ee alaabaa silalee dubbadha. Polisi keenya Daani'el Joote amma qaraan si beekaa baay'ee gammadate si arguu kooti ijoollummaa kaasee Daani'el Joote yeroo inni beekaa ilma obbo Kabbadaa Joote yoo taate kabajaa guddaan si qabaa waa'ee alaabaa eeyyee silalee dubbadhe laata. Alaabaan kun alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaati malee alaabaa eenyu jettu kan Oromooti. Alaabaa kanatti immoo kan aanu isaan jirma sana caalaa ni biraan hin jiru. Nus Oromoodha warratti qabsaa'e warratti onni ta'e keessaa. Warri kan alaabaa tokko ta'e inni fuuldura keessanii tan. Anis akkuma qotatanii jirta maa garaagarummaa hin qabnu ni alaabaa tokko ta'e alaabaa tokko ofirraa baasee ooluma fakkaannaa jiru sakaan hojii. Tokkuma garaagarummaa hin qabnu. Isa du'ee dhimma kana tonni ta'e malee garaagarummaa hin qabnu jechuu barbaade. Kanaaf waa'een alaabaa kan Oromoo hundumaati. Kanaaf illee Oromoo fageessuun barbaade alaabaan kan Oromoo ta'e qabanne. Waan addaan nu baasu immoo asxaa keenya hin uummanne. Akkatti gaafa nu gaafatu maali addaa isin baafnetti asxaa keenya hin uummanna kan jedhuudhaa fi waa'ee sagantaa siyaasaa immoo isaan dubbataniiru weebsaayitii keenya irratti qaniileessinee kennee jira Oromoo Dimokiraatik Foorumii irraa dhaqiitii ilaalii mootummaa yoo barbaadne immoo naannoo kana marsaalee warra gaggeessan jiru isaanillee ibsa sii kennuu danda'u kan jedhu obboleessuma kooti akka ittiin deebisuun barbaada. Maaliif adaa'u keessa Itoophiyummaa addi dimokiraataa Oromoo isin himee yaa uummata Oromoo mirga Oromoo akka nam tokkootti mirga Oromoo akka sabaatti individual reproductive right eegamee saboota biraa wajjin multinational federation sabni isaan akka jiraatu kan jedhudha malee Oromoon bilisoomii kan jedhu jiru bilisummaa kana caalu jiru maqaa mirga isaa argatee kan tokko bilisummaa isaa argatee akka walooti mirga isaa argatee waliin jiraatu kan jedhu sana qabaa jiru. Kanaaf Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin yoo jiraate mirga Oromoo tiksamuu danda'a kan jedhurraati. Malee waan Oromoo dabarsinee laannaa kan jedhu sana miti jiru. Oromoodhaaf dursa wanni karaa maqaan keenya maqaa Oromoo qabateetu jiraatu. Dhaaba Oromoo keessatti dhaaba adda addaa Oromoo keessan Oromoo hiraa polisi kun lakki Oromoo hiruu miti. Oromooni uummata miliyoonii 40 dhaaba baay'ee dardaaniiramaa miti. Yaada kan warri hiriirani nu wajjin hiriiru. Warri yaada biraa qaban immoo yaada biraan qabsaa'u. Oromummaan keenya garuu itti nu fida. Kanaaf addaanii miti yaaddeen. Yoo biyya qabaannellee paartii tokko duwwaa qabuutu barbaada. Namni biyya kana keessa jirta dimokiraasiidha. Paartii adda addaa jiraachuu barbaada. Dimokiraasii uumaa jechuudha. Kanaaf Oromummaa irratti, hidhamuu irratti, cunqurfamuu irratti walii gala. Oromoon bilisummaa barbaadamuu irratti walii gala. Garuu akkaataa irratti akkaataa yaada adda ta'an jechuudha. Ilaalcha adda addaa qabaachuun irra jira. Kana malee Oromoo addaanii waan deemuuti. Jaallan kun warra Oromoo addaanii tuntee warra Oromoo duraa kaasatti qabeeffatanii simaaf ibsuu barbaada.
waa'ee alaabaa Oromoo shororkeessaa keessatti hiriiramee jedhu ani hanga ammaa waan hin qabu yaadni maa dhagaan hin beeku ani waa'ee alaabaa irratti hin dhageenye dhaabolee Oromoo ni godhaa jiru garuu yoo maniyyuu qabsoodha wanti kun biyya sana keessatti qabsoodha du'uun jira hidhamuun jira garamuun jira keessatti ni ta'e akkamatti dhannee waa shororjiin itti ni qal'aa miti kanaaf qabsoo Oromoo biyyatti deebisuu jechuun isa ala ta'e jedhu mootiin aan qabsoofnu biyya keessatti qabsoofnu achi keessatti firii buusuu danda'a. Du'a bosona keeyoonii keessatti tokko lama ni ta'uudha du'a finfinneetti du'antu maqaa qabaachuu danda'a. Kan jedhu hogganoonni keenya murteeffatan keessa nu biyya alaa keenya ijoolluudha qaallitti hidhaa keessa eenyu uummata Oromoo ni ta'uu wayya kan jedhu warra murteeffatamaa keessa jira. Kanaaf qabsoo sana biyyatti deemnaan biyya keessatti qabsoofnaan malee akkamittiin kolollee ni tanaa miti. Qabsoon immoo inshuraansii hin qabdu. Namni waan qabsoodhaa jechuudha. Kanaaf karaa nagaatiin argame karaa qabsoo bifa adda addaatiin addunyaan qabsaa jiranii miti. Biyyoota adda addaa sadarkaa qabsoon kun irra ga'e. Qawwee waan miti sadarkaan qabsoon. Warra qawween qabsaa jiru immoo qabsoon sirrii miti jiraan jiru. Garoon keenya wayyaa inni ta'uu jechuudha. Waa'ee itti mala isaanii du'ee fiddanii nuyi wanni kana kan marii kana jalqabne November 2011 jalqabne. November Pokorama. Hin mari'achaa ture. Malleessaa immoo Waaqayyoo dhufee fudhate galata isaa. Malleessaa wajjin malleessaa dhuma minne Hayilamaariyaam wajjin wanni qabna miti. Walirraa ani isanii dhufe iddoon waa kana jalqabne fi du'e kanaaf galata nu kechuu qabdu jechuudha. Nuti yoo ajjeese ta'a. Isa kilee hin gurguru. Kanaaf waan malleessaa wajjin nuti inni naannoo isa ture jalqabne malleessaan immoo Waaqayyoo hin fudhate inni cunqursaa jabaa kan uummata Oromoo bu'arra mootummoota bu'iif darban irra caalaa kan inni godheessan. Nama akkasii nurraa deemuusaa tun galata tokko. Kanaaf isaa wajjin walitti dhuun dandeessan. Nuyi isa ture jalqabne yeroo isaa eeggannee immoo dhaaba keenyaanii as baanee kan jedhudha. Namoota inni gaana lakkii nan deebisaa. Namoota tokko jiru waa'ee daldaltoota barcumaa fi dargaggoota sirriitti kana miti jarootan kun kanatu isaanii deebise. Ana beeka waliin jiru warra akkasii miti. Toora akkasii ta'anii kuma keenyatu galanii jireenya isaanii kun isaanii oofatu jechuudha. Kana waa'ee kan isaan leencoon diimaan deebisanii jiru. Waa'ee Oromoo Itoophiyaa cunqursitu immoo Itoophiyaa Oromoo cunqursitu kan jedhu ta'e waa'ee jeneraalota maalii fi jeneraaloti karaa isaaniitiin waan qabsaa'aa jiran qabsaa'uu danda'u nummoo karaa keenyaanitu qabsoofna gaaffii adda dimokiraataa Oromooti anis miseensa qoree guddaa dimokiraataa Oromooti kanadha deebiin waan Itoophiyaa cunqursantuu fi moo Itoophiyaa cunqursitu Noi sidiru sanis noi ummata Oromoo dhaabu ammallee irra deemne qabsoon keenya saboota biraas immoo wajjin yoo taaneetu qabsoon kun jabaattee firii argachuu dandeessi kan jedhu dursi keenya ummata Oromoo saboota biraa wajjinis immoo qabsaa'uudhaaf tumsa uumamne qabsaa'uudhaaf kan jedhudha jechuudha. Kanaaf kana akkasiin hubattanii barbaannu. Itoophiyaan barbaannu Itoophiyaa dhugaa. Itoophiyaan Oromoo keessatti of arguu danda'u. Itoophiyaan Kambaataa keessatti of arguu danda'u. Itoophiyaan Walaayitaa keessatti of arguu danda'u. Itoophiyaan Sidaamaa keessatti of arguu danda'u. Itoophiyaan Habashaa keessatti of arguu danda'u. Yeroo inni waa'ee Itoophiyaa inni waa'ee Amaaraa duwwaa nutti mul'ata. Amaaraa duwwaadha. Kan gochaa jiru Tigireen maali waa'ee Tigireen dubbanne. Kanaaf Itoophiyaa ishee sana yoo taate waliin ijaarran. Walii taane yoo ishee sana fiduu hin dandeenye immoo Oromoon kan mataa isaanii murteeffataa jechuudha. Kanaaf illee isaa kan murteeffatu uummata Oromoodha kan jedhudha. Waan dippiloomaasii waan addaa diiwaan dabarsanii jiru ani kan irratti naa waliin